propheetini yookaan immoo nabiyyi jalqabaa eenyudha jedhe. Nabiyyi jechuun kana siibsuu barbaadeetti jalqabaa irratti. Nabiyyi jechuun nama Rabbiin dubbii isaa irratti geessu jechuudha. Waan fedheef haa ta'uutii nama dubbii isaa irratti geessee akkaataa inni itti jiraatu akkaataa inni karaa qajeelaa irratti jiraatu nama itti himu jechuudha. Qajeelfama kanaan dhageeffadhu kaa. Ebalu jedheen dubbatu Quraana keessatti ebaluutu jalqaba ebaluutu xumura jedhu Quraana. Garuu Nabi Muhammadiin xumura jedheen dubbata. Jalqabni ebaluudhaa kan jedhu Quraana keessa argachuu hin dandeessu. Garuu akka waliigalaatitti nabiyyoota guutuun dubbata Rabbiin. Aadam alayhi salaam namni Rabbiin itti dubbate yeroo jalqabaatiif nama keessaa Aadam nabiyyummaadhaan. Garuu ergamummaatu jira. Ergamummaa gaafa isin jedhu namoota faallaa namoota antii irraa badanitti ergamu jechuudha. Inni sun Nuuh ergame. Ergamummaadhaan Quraanni kan himu jalqaba irratti Nuuh. Ergamummaadhaa fi nabiyyummaa wal dhabdi. Ani specific godheensi gaafachaa jira. Specific inni godhe maalinni akka Quraanaatti nabiyyiin jedhee Quraanni kan lafa kaa'e. Nabiyyiin jalqabaa eenyudha ansiin jedhee kana si gaafa. Quraana nabiyyiin jalqabaa ebaluudhaan jedhu nabiyyoota hundumaa walitti qabee dubbata. Nabiyyoota san keessa Aadam alayhi salaam jedhama. Eeshi al tokko mee suuraa Baqaraa suuraa lammaffaa mee dubbiseetanii isa booda suuraa Muhammedii suuraa 28 46 waliin ilaallaa jechaadha. Yaada lama jira waan ta'eef. Dubbisa yeroo kun qabu dubbisi dura conclusion itti kennuudhaan duratti dubbisi jalqaba. Fi kan keeti. Hin dubbisna baay'ee gaariidha. Mee suuraa Baqaraa lamaa maal jedhaa? Ayaani Jirtu Abdii Muusaa Abu Muasfaati. Ibadaa Rabbii nu bira geesseeti. Dibbaaf 25. Ayyee dubbise. Kana qoosii dubbisee deemaa. Okay, dibbaaf 25. Mee waliin ilaallee specifically maqaa dhaamee achirratti maqaa dha'e waan ta'eef eenyuun maqaa dha'e isa jedhu waliin ilaalla waan ta'eef. Waan maqaa dha'uuti moo ati waan ebaluutu jalqaba nabiyyiidha jedhu. Ebalu maara san siin jedheen ebaluu kan jalqaba isa jedhuun san sii fidaa jira bar. Waan Quraan dubbatu dubbisi kamaal eegu jira ayyee tolte. Rakkoon qabu dubbise. And reminder jedha 25 irraati amri 29 isa jedhu dubbisa. And reminder when we have made sacred houses a center of sacrality for people saying you may take a standing place of Abraham as a site of prayer. And we interested Abraham and Ismail to purify my house. To purify my house, those who circle it, who meditate it, and who bow and prostrate themselves in prayer. Lakkoofsa dhibbaaf 26 irraati. And a reminder when Abraham said, my Lord, make this city of Mecca secure and provide fruits for people jedheetu itti fufee 27. And a reminder when Abraham raised the foundation of house with Ismail was praying our Lord accept this for us and you indeed all hearing and all knowing jedhee 28 maal jedhaa 28 our Lord make us both fully submit to you and from our descendants nation that will submit to you show us our retals and turn to us in grace jedhe you are truly acceptor of repentance most merciful jedhe 29 maal jedha oh Lord raise from among them messenger who will create to them use revelation teach them and the book and the wisdom and purify them indeed you alone are the almighty all wise jedha asirratti nabiyyummaan jalqaba Abrahaamii fi Ismaa'eel akka ta'anii dubbachaa jira moo dubbachaa hin jiru waan propheet jedhamu afaan Ingiliffaa keessatti propheet jedhama nabiyyiin sigaartee itti galtee propheet jedhamee yaamama asitti waanuma wanni nabiyyii jedhu waan safara kana hin jiru suuraate waan amma dubbiste kana guutuu keessa wanuma nabiyyii jedhu hin jiru yoo jiraate natti biqilaa lakkoofsa tokko irra hin jiru waan ati dubbiste kana guutuu keessa wanni nabiyyii jedhu tokkichuu keessa hin jiru. Okay. Abraham and Ismail to purify my house for those who circle it. Maal jechaa jira? Abrahaamii fi Ismail maal godhan jechaa jira? Mee Oromoffaan kaasee dubbisu? Bu'uura ol fuudhani bu'uura manichaadha ol fuudhanii jedha jalqaba irratti bu'uura manichaa 27 irratti dubbisuu jirtaami? 25.
Didem shan mal walqaba tare kun waan nabiyyummaati walqaba And remember, when we made the sacred house, yeroo manicha ol fuusne center of sunny for people saying jedhani maal jechaa jira? Eenyudha jedha. Abrahaam ibn Ismail waan jarri wagguu mana ol fuudhan ijaara wagguu manicha ijaaranii mana amma Kaaba jennuun kana kan Makkaa jiru kana wagguu ijaaranii laal waan jarri dubbatan achi waan jarri achitti kadhatan waan jarri jedhan waan san dubbatan lakkoon deemi sagalee kan dubbiste yaa gooftaa keenya jedhan sagalee yaa gooftaa keenya ati isaan keessatti zarii keenya keessatti ati ergamaa ergii jedhan messenger jedha jecha messenger jedhu fayyadamee duruma siin jedhe prophet jecha jedhuu fi messenger jecha jedhu sirta addaan beekuu qabda waan prophetummaadha maal si dubbata inni kunni mee jecha kanniin keessa mee waan prophet eessa fiddeeti waa'ee Abrahaamiif waa'ee Ismaa'eel waa'ee Kaabaa ijaaruu isaanii nama jalqabaa ta'uu isaanii dubbachaa jira moo dubbachaa jiru Quraan? Waan ati waan nagaafatu jirtu waan propheetiidha dubbattee mi'ati waan propheetingiidhaati propheetii jechuun nama wannaadha nama raajii jedhamu kan akka keessanitti raajummaati waan nabiyyiidha dubbachuu jirta ani Qur'aanni ebalutu jalqaba jedhe hin dubbatu siin jedhe seegalaa miti atamoonni jiraan an jette eegasanii fidi siin jedhe ati mun jiru bakka kanatti waan nabiyyiidhaan dubbatu bakkee kun nama jalqabaadha jettee hin jiru waan nama jalqabaa jedhu nama xumuraallee waan jedhu asirra hin jiru wannummaan nabiyyi jedhu hin jiru bakka kana baay'ee gaarii kanaafuu musliim jalqabaa eenyu? kun gaaffii biraati yaa gobateeffamu ayyee kana dhaabdeetiin jetta yaa jabaa abdii jirtu mee salaata salaanni jalatti bilisuu wajjin okay okay amma gaaffii si gaafannu karaan nu gaafan jedhu ishee kana xumuradheetanii gaaffii keessan itti fufuu dandeessan hayyee gaaffii tokko naa hafe gaaffiin qabnu tokko hayyee musliimii jalqabaa eenyudha jedheen gaafachaa jira suuraani torba 443 irraa suuraan torba 443 irraa musliim jalqabaa 443 irraa musliim